Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha har'a waa'ee Alii Birraa yookaan artist keenya goota keenya Dr. Alii Birraa artistiin jaalatamaa fi kabajamaan kun bakka jiru irraa yookaan immoo bakka ciisee jiru irraa dhaamsa inni nu kenne harkaa qabnaa. Gamanumaan viidiyoo kana laayik gochuun nu hordofaa isin jenna. Gara viidiyoo. Waan hedduu nama dhukuu fi waan garaa nama nyaatu dhagahaa jirra waa'ee Alii Birraa. Alii Birraa akkuma isin beektan goota ilma Oromoo fi nama saba isaatiif umrii isaa guutuu dhama'aa turee fi hanga ammaattis dhama'aa jirudha. Artist Alii Birraa nama aartii Oromoo harka guddaa ol kaasee fi artistoota amma lafaa dhufaa jiranii fi artistoota hedduu har'a uumamaa jiraniifis nama karaa saaqee fi qaroo artistoota hedduuti. Artist Alii Birraa artistii qofaas miti, nama namaa fi nama walitti araarsuu fi biyyaa fi biyya walitti araarsuus nama guddaa, nama kabajamaa fi abbaa artistoota hedduuti. Artistoonni hedduun isa laalanii uumamanii, artistoonni hedduun karaa isaanii laalaniiti kan har'a yookaan immoo guyyaa har'aa kana gahan. Artistoonni akka Qamar Yuusuf fi artistoonni hedduun uumamuudhaaf sababa yookaan immoo karaa kan saaqeef jeneraalicha keenya yookaan Dr. Alii Birraa ta'uu namni shakku yookaan immoo namni mormu waan jiru natti hin fakkaatu. Artistiin gameessi, artistiin aartii Oromoo harka guddaa ol kaase kun fi akka har'a aartiin Oromoo addunyaa irratti beekamuu fi calqisuuf kanneen jalqaba irratti sababa yookaan immoo wareegama guddaa itti kafalan keessaa tokko kan ta'e artistiin keenya kun har'a yookaan immoo guyyaa har'aa dhukkubsatanii hedduu gargaarsa keessan barbaadutti jiru. Dhaamsi isaan hospitaala keessaa yookaan immoo bakka ciisanii irraa nu dabarsanis kanuma. Ummata Oromoo, ummata saba guddaa, ummata Rabbi sodaatu hundi keessanuu akkuma amantaa keessaniitiin du'aa yookaan immoo Rabbiin naaf kadhadhaa. Hedduu natti ulfaatee jira, hedduu na dhukkubee jira, kanaaf na dhaqqabaa du'aa keessaniin Rabbitti naa booyaa jechaa waan jiraniif isinillee uummanni hundi yookaan uummanni Oromoo akkuma amantaa keessaniitiin akka Rabbiin kadhataniif garanumaan isiniif beeksisuuf dhufnee. Akkuma beekamu Oromoon saba guddaa, saba bal'aadhaa, nama kana dhabuun qabu. Gargaarsi inni isinirraa barbaadaa jirus haa ta'u maallaqnis waa hedduullee isa barbaachisu, garuu immoo inni maallaqa dhabee maallaqa yookaan immoo waan itti yaalamu dhabee jechaa osoo hin taane akkuma beekamu akka gara laafinnaan garaa qulqulluun Rabbitti bootaniif qofa barbaadan jechuudha. Gamanumaan namoonni isaan yookaan immoo doktora keenya, doktora kabajaa Dr. Alii Birraa gaafachuu barbaadan, qaamanis dhuftanii gaafachuu barbaadan hospitaala jeneraal Adaamaa yookaan immoo hospitaala guddicha Adaamaatti argamu jeneraal hospitaal isa jedhamu achitti akka yaalamaa jiranii fi haalli amma isaan keessa jiranillee ICU yookaan immoo sadarkaadhuma yaala itti godhamu, sadarkaa namni yoo hedduu of dadhabu keessi kun ICU isa jedhamu achi keessatti yookaan IC jedhamu san keessatti yaalamaa kan jiruu fi IC keessa jechuun namni minimum hargansuu illee yookaan immoo
qilleensa illee haalan fudhachuu dadhabuu fi yoo hedduu of to'achuu dadhabnu kan achi keessa doktoroonni nama galchanidha. Kanaaf akkuma beekamu artistii keenya kana artist Alii Birraa akka isin hunduu bakkuma jirtanii du'aa eegootanii fi warroonni dhiyeenya gara Adaamaa dhiyeenya qabdan immoo qaaman dhuftanii gaafattanii akka jajjabeessitan abdii qabaa. Dhuma irratti immoo wanti an dagadhee namoonni hedduun yookaan yuutuubii kana irratti namoonni ijoolleen hedduun argaa jirra. Akka inni du'ee Alii Birraa du'ettanii viidiyoo qarshii beecha dalagaa jirtan wantoota akkanaa irraa of qusadhaa isiniin jedha. Maaliif Oromoon safuu beekaa, safuu ofirratti qabaadha. Qarshiif jettanii namummaa keessan hin balleessinaa. Kanaafuu yoo dandeessan informationii dhugaa qofaa ummataaf hiraa yoon ta'in immoo osoo isinitti hafee wayya jedha. Maaliif nabsee namaatiin lubbuu namii yookaan immoo qalbii nama hedduu hin cabsinaa isin jedhan. Qarshiif jettanii qarshii hin dhuftiin dabartii. Saniif jecha qalbii namoota hedduu cabsitan waan ta'eef gocha kanarraa of qusadhaa isiniin jedha. Gara biraatiin immoo namoonni viidiyoon kun isin bira ga'e hunduu viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hin dhagayin maraaf akka dhageessitanii namni hunduu du'aa fi rabbi kadhachuudhaan artistii keenya bira dhaabatan abdiin qabaa. Sheer laayik gochuu akka hin daganne galatooma.